qabus waan gadi buusutu dalagamaa jira. Kanan to'anna yeroo gabaabaa keessatti torban lama caalaa nutti fixu. Warri gocha kana ergama qaama biraa fudhachuun raawwatan waamicha godhameefiin karaa nagaan biyyatti galuu otoo qabanii uummata Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin ajjeesuun saalfachiisadha. Jijjiirama kana duraa goruu qabus jedhan. Yeroo uummanni Oromoo wareegama guddaa kaffalee kumaatamaan wareegamee sirna biyya kanaa akkaataa isaa ta'utti yeroo jijjiiruu danda'e kanatti eessa turanii amma dhufanii kan akka hojjetaa jiran uummanni Oromoo dhugumatti xiinxalee sirriitti ilaaluu isarra jiraata. Jarri kun dhuguma mirga uummata Oromoo fiduudhaaf otoo hin ta'in kanaan dura maqaa isaaniitiin uummanni Oromoo yeroo hidhamu yeroo biyyaa ari'amu yeroo torchii godhamu jarri kun waggaa 27 cal jedhanii biyya namaatti galanii taa'anii qallaba safarachaa turan. Qallaba immoo kan safaruuf warra uummata Oromoo miidhaa ture san. Gochi kun qaama jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiru hin feene fedhiin aangorra turuu barbaadutu mootummaa araaraa fi tokkummaa kana dura dhaabbachuu barbaada. Yeroon uummanni Oromoo tokkummaan qaama kana dura dhaabbachuu qabu amma jedhan Jeneraal Biraanuun. Qaama maqaa qeerroo balleessuuf kana raawwatu akkuma arma duraa tokko taanee dhaabuu barbaachisas jedhan. Qeerroon kaayyoo qabaa giddugaleessa qeerroodhaa uummataa akkaataa itti mormii isaa gaggeeffate yeroo darbe eenyuyyuu argeera. Qaama nageenya, qaama demokraasii, qaama jijjiirama ta'uusaa beekamaadha. Amma dargaggeessi lafaa ka'ee uummata naannoo tokko magaalaa tokko kakaasee daa'imman bobbaasee karaa cufaa jiru kun nama ajjeesaa jiru kun nama gubaa jiru kun qeerroo miti. Walitti makamuun isaan jiraata. Warri jijjiirama kana shakkii fi sodaan laalan miira kana keessaa ba'uun qabsoo jijjiirama biyyattii kanatti dabalamuun fuulduratti oofuu akka qabanis waamicha dhiyeessaniiru.